Harallee meeshaa Dubaay qabadhe isin dhufee jira akkasiin jaalattan abdii guddaa sanarraa qaba. Meeshaaleen isin argartan kun hundi isaa jechuudha meeshaa Dubaay meeshaa quality meeshaa qalamni isaa naqanne jechuudha directly Dubaay irraa galee jechuudha. Namoonni meeshaa kana jaalatanii keessan dubbisuun irraanfatinaa isin jedha isirshut godhaati keessan ergaa wantoonni isin barbaadan hundi isaa isaanii shaklaa irraa akkasuma sarvisii mukaa irraa wantoonni barbaadan hundi isaa meeshaan original tuyyuu as bira jira jechuudha. Isinillee keessan na dubbisuun irraanfatinaa isin jedha. Asumaan subscribe like share gochuudhaan hanga xumuraatti viidiyoo kiyya kana ilaalaa isin jedha. As biratti yaada namoonni qabdanii koomentii irratti na barreessa. Meeshaaleen kennarraa akkana fakkaata jechuudha. Isin ammoo tokko isaatiin gatii isaallee ta'e akkasuma meeshaalee tokko ilaaluu yoo feetan viidiyoo kana jalqabarraa hanga xumuraa ilaalaa isin jedha. Yeroo baay'ee gatiin himtu hin jedhina. Isin viidiyoo hanga xumuraa jalqabaatitti ilaaluu qabdan isin jedha. Hanga xumuraatti na wajjin tura. Shamartoota jaalatamtoota fi kabajamtoota uummata Oromoo jira jirtu bukkuma jirtanitti nagaa fi kabajaan kennaa ka'oonni qulqulluurraa maddee isin biraa jiraaticha irrallee meeshaa obboliitii kennaa meeshaa Dubaay qabadde isin dhufeera akkasiin jaalattan abdii guddaa isinirra qaba. Asumaan subscribe like share gochuun irraanfatinaa isin jedha. Viidiyoo kana keessaa isin jaalattu yoo jiraate keessaan natti ergitanii ajajachuu ni dandeettan isin jedha. Meeshaalee kanneen tartiibaan tokko nagan isin mul'isutti obsaan na eegaa isin jedha. Wanti isinirraa eegamu laayikii tuqaa isin jedha. Laayikii yoo tuqxan laayikii viidiyoon kun nama hedduu bira akka faffaca'uuf na gargaara. Isinirraa homaa anaaf garuu jireenya kiyya waan ta'eef laayikii tuqaa isin jedha. Ijoolleen namni hundumtuu osoo viidiyoo kana keessa seenin dursaatiin laayikii tuqaa isin jedha. Warroonni haaraa taatan subscribe godhaa viidiyoo nagadhiisu kamiyyuu jechuudha akka isin bira gargaaru. Isin gargaara isin jedha. Kan irraa fayyadamtan irraa fayyadama. Kan irraa fayyadamin hiriyoota keessan share godhaa isin jedha. Asumaan gara meeshaatti isin keessa jalqaba irratti rakabotii Dubaay isin mul'isa jechuudha. Rakabotii Dubaay rakabotii baay'ee bareedu jechuudha. Rakabotiin yeroo hedduu hin haqata. Kun garuu kan haqatu sanii miti. Baay'ee quality ka ta'ee fi bareedaa jechuudha. Akkuma isin argattan kana jechuudha. Rakabotiin kun gatiin isaa birri 23 jechuudha. Siiniin irra jirtu kunneen illee siinii kanneen illee ilaala. Siiniin asirra jiru kunneen illee siinii hedduu bareedduu ta'e jechuudha. Akkuma isin argattan kana maashaallaadha. Siiniin kun darzanii tokkochi birri 1700 jechuudha. Rakabotiin 23 walitti meeqa 30 jechuudha. Itti aansee siinii biraallee siinii dabalataa jalatti tajaajila kanneen laayikii bitte tajaajila kanneen bitee fi siiniin kunneen birri meeqa birri 5,000 fi 500 jechuudha. Argitanii 5,000 haga 500ti 6,000 fa'a jechuudha. Siiniin kunniin amma 6,000 galee jira jechuudha. Namoonni barbaadan siinii kanallee bitadhaa siinii jira. Ani siidhaa akka bitee 5,000 fi 500 amma garuu 6,000 galee jira siinii jira. Siiniin kunniin Sini baay'ee bareedaati bitadhaa isin jira. Itti aansee akkuma isin argattan kana ka kookisii jechuudha. Ka kookisii kunillee birrii 7,000 jechuudha. Akkuma isin argattan kana maashaallaadha. Namoonni bitachuu barbaadan isaallee bitadhaa isin jedha. Itti aansee as biratti illee ka buddeenaa jechuudha. Ka buddeenaa kunillee birrii 4,000 fi 800 jechuudha. Namoonni bitachuu barbaadan ka Dubaay jechuudha. Inni illee akkuma isin argattan kana maashaallaadha. Wanti isinitti mul'isu hin jiru. Kinootii hin beektanii keessanii fi ka Dubaay waan ta'eef isallee namoonni bitachuu barbaadan isallee bitadhaa isin jedha. Asumaan taasisee burcuqqoo wayinii jechuudha. Burcuqqoo wayinii kun akkuma isin argattan kana kinooti isa kanaan jechuudha. Inni illee birrii 5,000 fi 500 jechuudha. Sarvisii warqaamaan birrii 5,000 jechuudha. Jabanaa ananiiti birrii 7,000 jechuudha. Akka amma jiru kanatti tansharataa ka gatiin isaa qannasu hin jira. Garuu kun ammoo isaaniti jechuudha. Wal caala kamiyyuu isni kun birrii 7,000 jechuudha. Namoonni bitachuu barbaadanii feermuzii warqaamaa hedduu qabdi isin sadi qabdi jechuudha. Akkasitti mul'isu tokkochuma jechuudha. Tokkochi kuni birrii 7,000 jechuudha. Kiloo asirratti. Inni kun birrii 7,000 jechuudha. Ka gatiin isaa qannasu hin jira. Inni sunneen hin haqata jechuudha. Yeroon boodatti waan haqatuuf jecha homaa isin fayyadu. Taansee saanii sheetii yookiin saanii waxii biffee jechuudha. Saanii waxii biffee kun akkuma isin argattan kana waxii biffee ergatti baastanii booda jalatti shaamaan isaa qabsiifame jechuudha. Namni hedduu bitatee jira. Kinooti asuma irratti shaamaa qabsiiftan jechuudha. Akka waxiin qorrisiifneef jechuudha. Yeroo dheeraa qabsiisuu fi shaamaa qabsiiftanii as keessa gaggeettanii ergasii fiddanii waxii asitti naqattanii fiddanii asirra gaggeettan argitanii asirra gaggeettanii hunduma irratti akkas gootanii shaamaan ammoo waan hiqaa gubuu miti. Garuu xiqqaatee waan ooquuf jecha waxiin qaraadii ho'aa waan itti naqxanii jecha hin qorrisiisu jechuudha. Sa'aatii isin barbaadanii isinii tursiisa. Gatiin isaa birrii meeqa jettan birrii 13,000 jechuudha. Itti aansee saanii shaklaadha. Saanii shaklaan kunillee birrii 7,000 fi 500 jechuudha lachuuyyuu. Qaxxachaan sunillee akkasuma jechuudha. Sadiinuu karaa garaagaraatiin bitattee 7,000 fi 500 itti aansee sarvisii mukaati. Sarvisii mukaallee akkuma isin argattan kana birrii 4,000 fi 800 jechuudha. Sarvisii mukaa kana itti aansee burcuqqoo kana jechuudha. Burcuqqoo kunillee birrii
cufime sulti yookiin burcuqqoo kuni 3,800 jechuudha akkuma san argaa jirtan kana itti aansee fermuuziidha saanii fermuuziiti saanii fermuuzii kunillee gati meemlee jechuudha fermuuziiti saanii fermuuzii kun birri 5,500 jechuudha itti aansee maankafannooti maankafannoo kun hin jirtu dhabamtee jirti namoonni jechuu barbaadan gatii isaa isin himeleen isin fayyadu waan ta'eef yeroo san isin birri 2,000 fooyin bitatte garuu yoo amma hin jiru waan ta'eef itti aansee maashina juusiiti maashina juusii akkuma san argaa kana jechuudha maashina saachii tokkoffaa jechuudha ka Dubaayiiti namni beektanii maashina juusii kana malee na biratti hin argattan jechuudha ka Dubaayiiti inni illee birri 6,500 jechuudha ka saankeetaati birri 4,500 jechuudha ka saankeetaa firee lama bitatte jechuudha akkasuma immoo burcuqqoo bishaanii darzanii birri 1,300 jechuudha akkasuma billaa seetii jechuudha akkuma san argattan kana billaa seetii illee billaa seetii birri 3,000 jechuudha billaan seetii illee birri 3,000 itti aansee maxabashaadha maxabashaa abbaa seetii 3 jechuudha maxabashaa abbaa seetii 3 siraamiikidha jechuudha maxabashaan kuni keessaa baasee isinitti mul'isa maxabashaan kuni siraamiikidha distii siraamiikii san jechuudha namoonni distii siraamiikii bitachuu barbaadanii isa kana illee bitachuu hin dandeettan isiniin jira isa san dhiiftanii sababni isaa akka hedduutti fayyadamuu dandeettan kana maxabashaan illee fayyadamuu dandeettani distiin illee fayyadamallee distiin fakkaataallee kun amma kasan mul'isa xiqqicha isaati kinooti wanti martuu as keessa jira keessaa jalaan baasu distii fayyadama kun namoonni distii bitatan distii irra kana osoo bitatanii distii firee 3 sanirra kana isin fayyada jechuudha inni illee birrii 7,500 jechuudha firee 3 isaa walirratti istoofii tachiidha istoofii tachii kanallee akkuma san argaa kana istoofii tachiidha baay'ee bareedaadha jechuudha abbaa lamaata jechuudha abbaan tokko illee hin jira namoonni barbaadani inni illee birrii 9,500 jechuudha akkasuma ka hixaanaati jechuudha yookiin kinoo kana jechuudha wariitanii ka hixaanaa kun baay'ee dhaabamee jirayyuu inni illee birrii 4,500 jechuudha namoonni bitachuu barbaadani ka shunkurtiiti maashina shunkurtiiti birrii 3,500 jechuudha feremuuziin lamaan kana walirratti birrii 3,600 jechuudha inni illee ka buna daaku birrii 3,700 jechuudha feremuuziin himeera baatiraa daabbooti birrii 18,500 jechuudha baatiraa daabboo ikoosanii birrii 18,500 jechuudha namoonni bitachuu barbaadani birrii 18,500 jechuudha kinooti hunduma isaa qaba keessaa hin baasu ittaansee firiijidha jechuudha firiijii abbaa litirii 200 shantama jechuudha jira garaan isaa keessillee ishigii hin buqqisu jala ashagameera fe'amaara waan ta'eef ishigii isaa jala hin buqqisu akkuma san argatan kana namoonni bitachuu barbaadan bitadhaa isiniin jedha namni bitachuu barbaadan hundi keessanuyyuu bitachuu hin dandeettanii gatiin isaa birrii 36 jechuudha ittaansee eelee buddeenaati birrii 10 jechuudha awwaara ofirraa qabdi yookaan kaayamee kan jira waan ta'eef awwaara inni illee birrii 10 jechuudha istoofii dhaabaati birrii 6,500 jechuudha kinooti inni illee birrii 6,500 jechuudha namoonni bitachuu barbaadani ittaansee roottoodha roottoon birrii 4,000 jechuudha abbaa litirii 420 birrii 4,000 namoonni bitachuu barbaadani eelee uffata irra miicanii furdaa fi haphi jira jechuudha inni kun furdaadhaani inni illee birrii 1,500 jechuudha meeshaaleen kennaarraa akkana fakkaata as keessaa wanti isinitti mul'isne yoo jiraate koomentii irratti na yaadachiisaa isiniin jedha burcuqqoo juusiiti akkuma san argatan kana 700 kan muuqii yookiin wantoota garaagaraatiin akka hin qorrisiifne kan kurree qabu jechuudha kanan naaf naan jette inni illee birrii 800 jechuudha akkana fakkaata meeshaaleen kenna har'a makkashkashaadha birrii 150 meeshaaleen isii akkana fakkaata jechuudha namoonni meeshaa kana jaalatanii bitachuu barbaadanii keessan dubbisuun gaafatina isin jedha diskii abbaa seetti 8 jechuudha gatiin isaa birrii 9,500 jechuudha gatiin isaa birrii 9,500 jechuudha seetti 9 jechuudha bitanii firee 8 jechuudha tokko 2 3 4 5 6 7 8 firee 8 jechuudha maaliif gatiin isaa dabaluu jettan abbaa firee 8 fi abbaa firee 7 ta'uu ta'een qannasa akkasuma ka jalaa guddicha jechuudha baay'ee guddaadha firee tokko firee lama namoonni bitatanii akkasii bitachuurra akkana bitachuu isin wayyeessan hin jedha meeshaaleen keenya irraa akkana fakkaata namoonni jaalatanii isinitti tolee keessan dubbisuun laafatinaa isin hin jedha akkana fakkaata meeshaaleen keenya irraa eessa jiraatte warri jettan hanga jiraadhu shashamanidha garuu naannoo oromiyaa akka ta'e hundumaayyuu isiniif geessa jechuudha warroonni meeshaa kan isiraa jechuu barbaadan
meeshaa faniicharaa mana faniicharaa waan ofii keenya qabnuuf jecha haala gaariidhaan ogeessa cimaadhaan isin hojjechuu ni dandeenya isin jira qunnamaa isin jira lakkoofsi biraa keenya duwwaa 972 duwwaa 25 19 irratti dhuftanii jettan argachuu dandeettanii waasaappii immoo telegiraamii nagaatti horaa bulaa.